mamammo duri miti mata gadin kabannu kero dabban biyya jenne akka dagan garuu maaliif galeen gaafii amma yakkee maqaa isaatiin moggaafatee tiimii isaa illee balleessitee fiigalte isa kellitee bobbaasii waraanaa bilisummaa Oromoo uummatan gowwoomsuuf jedhe garuu uummanni keenya amma waan kana dura bu'ee itti beekaa jira nama hubannoo gahaan qabneef maaluu gahaa tibbaatiin itti loluu kanatti humna dabalataa godhatanii waan kana dhahuu waan fedhan qofaadha. Keeniyaa galee keeniyaa irraa makara biyya galee waraana yoo waraanne yoo uummanni Oromoo lafaa dhoohee ficcila kaase sadii carraan adeemsa istiraajeetii uummata taragaaggaasisuuf yookiin uummata qabbaneessuuf maali? Istiraajeti kana waraana adda bilisummaa Oromoo kan ammaa kana maandhee keessa kan jiran diriirsaa jiran torbee booda haalli kun caasaan kallattii hunda jiru Oromiyaa guutuu keessatti diriiree jira. Fincilli yeroo dhiyoo keessatti ni qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoo ammoo ammaa kana mudde yeroo adda bilisummaa Oromooti. Dabballee waraana adda bilisummaa Oromoo leenjii giddugala keessatti Oromiyaa guutuu keessatti naannichaa fi kaabinee jara ganda wal gura milishaa ammaa kana leenjisanii qawweetti kennan.